gooftaa. Akkam jirtu? Fayyaa galata Yesuus. Nagaa keessanii. Nagaa keessanii. Nagaa keessanii. Nagaa galata gooftaa. Maqaan keessanii. Yaantuun koosaa. Mana kana keessa jiraattu. Mana kana keessa jiraadha. Eenyu wajjin jiraattu? Kophaan kun jira kan keessa. Mee haala akkamii keessa akka jirtanii nutti madhaamee rakkina keessa. Mucaan siluma isaayyuu qabxiin jalaa olii gadi jooree maqaan siraatu hojjetu qabxiin jalaa amnaanii amma kan siraa baraa jira. Ani immoo kanuma keessanii kasaluma kana kunuun argitu guggubee akkuma isheettan olii gadi jiraadhamu kanuma keessa. Boqqollooma kana namni naa facaasu iyyuu jiru asheetii kana nama maqaa namaa xureessu miti namni sansaa yeroo facaafatee dhufu haqeetu booddee ta'ee badaa waan amattiin kursii bitadhu illee qabu nama na gargaaraa ishee gubadhee maa. Boodee tokko yoo argadhe ishee waan boqqolloo xaasaa tokko daakuu xaa tokko bitadhee kan jiraadha. Ilaamee mana koo keessa lafa waayyuu boorrooleen qaban mana koo laalaa wanta tokko mana koo keessa wanta tokko hin qabu. Weddaan ilaan dhimmi isaasiin kunoo sharaatti tokko jala madaabaraa kaadhaa duraan sharaarra buufannee amma mola ciccitee dhumtee dhimmisti. Gaafa waa nyaadhu dhabuu waan godhu siin qabu waan argadhe daakuu xaa tokko yoo bitadhee. Ijuma tokko irra kaadeen qanichi bitadha malee waan tokko iyyuu hin qabu. Waan nama si gargaaruu qabdi. Hin qabu. Mucaa tokkicha hin qabaa warri kaan du'an na jalaa fixe. Mucaa tokkicha hin qabaa mucaan tokkicha hin qabu immoo shama qabxiin jalaa fi baraa jirtu kanaadha. Calluma deemsiisa garattii sanatu dhimmisu iddootti siree akka deemsiisa dhimma isheetti mana namaa na godhe gaafa inni yandii roobuuf ka'e tokko mana namaa raquuf ka'eeni urgisee mana namaatti hin baqadhu deemsise. Nuni garii aatis namaa jedhamna. Namooti rakkina garaagaraa keessa jiran deemnee gargaarraa. Namooti iddoo garaagaraa jiranis birrii akka namoota rakkatan gargaaruuf nutti ergu. Birrii kana qabadha. Kun meeqadha beektu? Kun birrii 20,000. Kana kan ergee waldaa Yesuus Fayyisaa keenya online churchii. Obboloonni online waaqeffatan jiru. Isaantu namoota akkas rakkatan nuuf gargaaraadhanii birrii kana ergan. Isaaniin akkasiin nuuf eebbistan barbaadu. Yesuus isaan eebbisu eebba dachaa isaanitti dhangalaasu isinitti eebba dachaa isinitti dhangalaasu ayyaana isa kana caalu mul'ata isa kana caalu isin irratti dhangalaasu Yesuus. Mul'ata dachaa ayyaana dachaa isin irratti dhangalaasu Yesuus. Gammadee galata Yesuus galata argatu laa eebbifamaa. Harka kootiin isin akkas godhudha harka koo gubeena fixee kuni kasanichi sayyuu keessaa bahuu diddee na gubdee. Eebbifamaa sinaa eebbisu eebbifamaa ishii ameen waaqa isin duukaa isa ta'u gooftaan eebbifamaa. Akkam jirtu? Akkam jiru? Nagaa keessanii? Nagaa keessanii? Akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Maqaan keessan eenyudha? Birqii Tafaati. Kuni isin gargaaruu dhufnee waan humna keenyaa. Rakkoon kooyi. Mana tuna jalaa jigeera mayyoo lixanii isin agarsiisaa utubaa tokkitti seenuu citteetti amma isin agarsiisa manicha nan banaa har'aa borii isaa hin beeku hin galagaltee keessatti na awwaalatu waan tokko hin jedhinitu na ilmoon namaa ollaan koo bitaa mirgaa nan argin na awwaala jedheen sodaadhee dhaqaa galagalgalaa ganama bo'aa ilmaan koo dhugan nama na gargaaru hin qabu mucaa tokkitti. Ana abbaan qabne na duukaa rakkataa jira. Nama bitaa mirga namni na gargaaru hin jiru namni na uumuu hin jiru. Biyyatti waa tokko hin qabne dhalaa kun ollaan koo kun mucaan kun jira. Qaansiraa jedheen qaansiraa aramaa rameen sammaana waramaa rameen dhufan. Namaaf aramaa rameen. Birri moo 20 naa kenna kan tole. Kan tole naa kenna birri 20 yoo birri 100 fudhatan si birri 100 kun immoo minaan bittaa si'an ammoo buna bittaa si'an ammoo namni beekudha. Kanaanan xaaree bulaachuu gootelaa kanaanan jiraadha barreen gaddaammoo lubbuu kottu du'een oole. Maaliifi? Dhukkuba. Sin dhukkubaati? Yaa dhukkube na dhukkube barreen gaddaa. Humna kanaan garuu akkamitti hojii guyyaa hojjettu kan siraa akkamitti hojjettu? Aramaadhuma amman dandeenye taa'as nan aramaa. Humna qabaadhee hojjetaan jiru. Qoonqoo ciiseen duudhan malee. Kanaafanidha. Amma luttan ergitu waa tokko hin qabu. Lubbuu koo duwwitti malee waa tokko hin qabu. Halkan qupharee maan mososotti jala taa'a bulaa. Yaaddaan bulaa halkan attamitti natti galagalaa laata qilleensa natti galagashaa laata. Tu namni nan arginaa awwaalaa laata lama yaaddoon gola.
Ela botar eu de uma peça muito que mana ya tilang utubaan isaa cabeera jechuudha. Rimu keessaan kana yuulaa uree keessaan baadira lakara. Utubaan tokkittiidhaa kun nyaatantee kun dunyaanna yaaddisaa jira fedhana gargaaru hin qabu nama narraa hin qabu. Birriin ittiin citaa bitadhu hin qabu manni poolaa ishee kanarra kana keessan Kana uffatanii bultochuudha. kana birra buufna dhugaa waaqayyochi keessatti nama mul'isa. laameen gari'aatis namaa jedhamna. Namootuma rakkatan deemnee gargaarraa isaan rakkina keessan nutti himan jennaan isin gaafachuu dhufne. Waanuma isin waa tokkotti godhattanii maallaqa muraasa isin gargaaru barbaanne. Kuni birri 20,000. Kana kan ergee waldaa Yesuus Fayyisaa keenya kan jedhamani onlaayinii kan waaqeffatan ijoolleen tokko jiru. Namoota ittiin gargaaraadhanii kan erganidha. Isaaniin akkasiin nu eebbistan barbaanna. Isinii badhaabatu waaqayyoonni isin ittiin bultanii isinii badhaabatu gara isin deemtanitti jireenya guddaa isiniif kennu adimee hamaa isinirraa kadhatu waaqayyo jireenya guddaa isinii balaatu. Nufa jiraatan isaanis nurra jiraatan akkasuma nama nu gargaaru haa ta'an ammas nama biyya rakkataa gargaaru haa ta'an ammas. Tolii koo jiraadha. Waaqayyo isinii badhaabatu maaliin godhee buna isiniin jechuun manaan qabanoo sammayyuu rakkina gabaa dhaquuf ka'etanii dhufaniiru ennaan deebi'ee masammaa kana jiru. Haa ta'u bakka jabaadhaa waaqayyo isin duukaa haa ta'u. Kamat nagaa keetii maqaan keenyudha. Misgaanee eenyu? Tolee akkamitti jiraattaa daa'imni kuni rakkina keessa jirsa jetteenaan si dubbisuu dhufne mee haalli rakkina daa'ima kee maalidha? Ana waa tokko yoon qabu qasiraa jedhe kochi nama namaatiin kuroon kuree ijoollee guddisaa kun waa tokko yoon qabu yeroo boonaatti immoo qasiraa wanni jedhan nama gargaaru sin jiru. Karaa mana namaatiin jedhee guddisaa. Daa'imni kun maal ta'ime? Dhalootuma ishee bakka dhalattee kaatee akkasumatti na argee wanta itti yaalan tokko immoo nan dhabee birriin mul'oon tokko hin jiru akkasumatti immoo bakka ammayyaa waaqayyotti immoo eegee hin danda'e yeroo sana wanta itti mana yaalaa geessu mana dhabee dhalattee kaatee akkasumatti immoo argeen dubbattuu siin deemtuu si harkisa akkuma kanadha. Abbaa warraa kee No, sababa ishee irratti na jibbee na biraa deemee ol biraan jiru. Sababa dhadha kana waaqayyoon harkatti kenneen harkatti dhiisee deemu. Qobaama kun guddifadhee kunuun xinnaa guddaan hin beeku. Qobaama kun guddisaa honkuroo afaan jedha qasira mana namaa kee akka isheen arga. Kanaan hin guddisaa jira yoon qasira argadhe bakkee fana bira kaa'ee fana jedha. Nuni gari'aatis namaa jedhamna. Namootuma rakkatan deemnee gargaarraa kuni qarshii 20,000dha. Kana kan ergee waldaa Yesuus Fayyisaa keenya kan jedhamanii onlaayinii kan waaqeffatan jiru. Isaaniin akka eebbistu barbaanna isaaniin eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu ayyaana isaa siniif habaasu hamma dhumaatti sinaa eebbisu gufuun siinee nama jaajii keessa na furgigisu gooftaan sinaa eebbisu nagaan galaa nagaan baa hamaa sinirraa ifatu waaqayyo sinii wajjina ta'u waan naalattanii waan gargaartanii immoo gooftaan koo sinaa eebbisu teessoo sarara siniif dabalu eebbifamaa kanuma beeka waaqayyo sinaa eebbisu. Gammadeetta? Gammadeera dhugaa waaqa Kiristoosii gammadeera. Jabaadhu ishee ati haadha cimtuudha. Qofaa kee daa'ima kana guddisuu jechuudha. Dhugaa kan jaamatti na hundi isaanii wallaalee tokko iyyuu hin jiru. Qobaama kola kun asiin ejjeddaa namni wallaalee tokko iyyuu hin jiru. Barana waggaa 9dhaa gigi lubbuu waaqayyo godhe akkam gochuu hin danda'a waggaa 9. Waggaa 9 dhugaa waggaa 9 wajjin danda'e. Gigi waggaa 9 moo baadhee man deema. Baadhee fannee iddoo barbaade faqee hojii hojjetadhee bagala kun dubartii tokko gajjallaa kanadha. Namni na wallaalee moo hin jiru. Kanaaf immoo waaqayyo. Akkam jirtu nagaa keessanii? Fayyaa keessanis nagaa galata waaqayyo. Akkam jirtu? Jira kunoo. Gooftaan isin haa eebbisu. Isin barbaacha dhufnee. Ameen waaqayyo isin haa barbaadu isiniinis akkasuma. Ameen. Mbooyinaa kaa mbooyinaa. Maalidha kan isin mul'ate rakkinni keessan maal nutti naqame?
mukarraa kufeetanii kunoo waan ittiin ijoollee kana guddisuu fedheetu asii hojii jooruutanii irraa kufee cinaachi kun na cabee jira. Jilbii kun na cabee jira. Akkatti deemee wanti tokko hojjechuu dadhabee tan amma rakkachaa jira kunoo isaan na argan. Maal hojjettanii jiraachaa turtan kana hunda? Qoraan fafadhatee akkasuma kunoo gabaabaa dhaqa. Qoraan fandeessan ture maagarfaan hangeessan ture. Maal kunoo mana koosii gaafa sana waaqayyoo karaatti natti fide. Manni koo caccabee waan keessa buluu dhabeetanii rakkachaa jira miti kunoo. Rakkinni koo kanadha. Waan nyaadhus mana keessa hin jiru. Waan itti maatii qallabu dhabee rakkachaa jira. Ijoollee 4. Yeroo inni kufee caccabee ji'a 2 ciises akkasuma namatti qoraan kana deemee mucaa kana boosisaa bukkee kaa'ee qoraan fadhatee qooxii fara naqee jiidhaa naqee bakka ganna baranaas maanan ijoollee baasenis. Malee waan tokko mucaan inni guddaan inni horii oofummoo yoo gaafa birrii 200 300 argatee dhalmatti kennaa dhaqeetti midhaan bitee fi daaka irra yoo mucichi immoo jimaatee dhaqee yoonnis hojii barbaada hojii horii ooffata. Bakka lama dhugaasitti laaskitii madaabara laaskitii ofirra bubbuufne ciimna yeroo bokkaan baay'ee roobu manni gadi nutti naqaa innis laaskitii fadhaa ijoollee koosuuf jala naqee. Gaafa bokkaan isinitti roobu. Dhugaa laa kun lolaa sammaa laaskitiin siree isaa irra jiru jira kan saayyuu. Nuni ga'ee atis namaa jedhamna. Namootuma rakkatan waan dandeenyu hin deemnee gargaarra. Kuni birrii 20,000dha. Kana kan godhee waldaa Yesuus Fayyisaa keenyaa kan jedhaman onlaayiniin buloonni wal wajjin waaqeffatanii namoota akkasii nu gargaaraa jedhanii erganiiru. Warra kana erganiin akkasii nu eebbistan barbaanna. Waaqayyo waaqarraa sinaa eebbisu gooftaan. Karaa deemtan hundumaatti waaqayyo sin dura bu'ee sinaa geggeessu. Waan hundumaa keessaa fayyaa sinii falaatu waaqayyo. Fayyaa qabaatanii asifacha deemtanii kana hojjechaa jirtu mini inni hundaa danda'u fayyaa sinii falaatu. Nagaa sinaa jiraachisu. Sinaa eebbisu gooftaan nuti Yesuus. Waama keessa fayyaa margadha. Waaqayyo isaan eegu. Isaanii wajjin haa ta'u. Gufuu isaan duraa buqqisu. Waaqayyo akkasuma isinii immoo sinaa jiraachisu. Nama gargaaru ta'a ammayyuu akkasuma deemaati.